isaa biyyatti deebisuuf murannoo akka qabu himan. Haaluma kanaan mootummaan lammiilee biyyattii 2,000 Saawudii Arabiyaa irraa yeroo gabaabaa keessatti deebisuuf karoorfachuu dubbatan. Lammiilee biyyatti deebisuun injifannoo mootummaan galmeesse keessaati. Waggoota darban keessatti ministeerri muummee otoo nafin xiyyaara ittiin deemeen fidee dhufaa ture. Dhimma yeroo gaafatu yoo ta'e malee lammii rakkatee deebi'uu qabu mara deebisuuf fedhii qofa osoo hin taane dirqamallee qabna. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa Saawudii irraa deebisuu dhiisuuf sababa dhiyeessaa jira komii jedhuufis ambaasaadar Diinaan kana dubbatan. Callisneedhuma dubbii siyaasaatti maxxansuu yoo feene malee ministeerri muummee ejjennoo akkanaa hin qaban. Lammiileenis achitti hin dhiifaman. Torbeedhuma kanallee Beerut irraa lammiileen 429 ta'an deebi'aniiru. Dalagaan kun dippiloomaasii lammii irratti xiyyeeffate jedhameetu fudhatamaa jira. Dhimma biyyaa irratti haleellaa mudachuu danda'u ittisuu fi lammiilee biyyatti deebisuu walitti makuu hin qabnu. Gama biraan ambaasaadar Diinaa Muftiin dhimma hariiroowwan biyyoota hambaa naannolee eembasii Itoophiyaatti taasifaman ilaalchisee nageenya eembasiiwwanii kanaa eeguun waliigaltee idila addunyaati jedhu. Hoteelli riizoortii Soodaree balaa lolaa isa mudateen qabeenyi miliyoona 30 ta'u jalaa manca'u hojii gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Daagoo Leenjisoo BBC'tti himan. Balaan kun akkamitti akka mudatee fi miidhama qaqqabe akkasiin himan. Qabeenya hedduu kan waraqaa miidhe manneen lagarra jiran kan kutaa keessummaan itti boqotu 120 ol kichinis dabalatee reestooraantii dabalatee even jireetoota yeroo ifaan badu kan itti fayyadamnu sadin waraqaa nyaatee kontiinaroota kaamping kan keessummaan harka qalleeyyitee kan itti boqochuu danda'u 60 ol kan waraqaa nyaate addaraasha meeshaa keessatti kuufannu ganna meeshaa bakka bishaan guutee nu bira gaa jennee shakkin hunda isumallee nu harkaa nyaata meeshaa hojii. Akkamittiin ibsama fakkeenyaaf guutummaan guutuutti riizoortii kana mancaaseera jechuu dandeenya moo? Manneen lagarra jiru guutummaan guutuutti maqaan isaa tarii beekumsa dandeessanii Abaadrii kaasee hanga karaa Fiinsaa hunda guutuu manneen haarawaa ijaaramanii fi manneen gamoo dhaabatees jiru saniin alatti guutumaan guutuutti kan lagarra jiru nu harka barbadeesse. Egaa qabeenyi manca'e kuni qarshiidhaan gaafa tilmaamamu hagam ta'a? Meeshota hedduu kan of keessaa qabanii manneen amma filasitti kaasaa ture sun manneen illeen uwwifame sun kara qarshiitti tootaalii isas deebisanii dhaabuudhaaf sirreessuudhaaf meeshaa dabalatee tilmaaman miliyoona 30 ol ta'a. Qabeenya nu harka barbadeesse. Amma maal gochaa jirtu ree? Yeroo ammaa kana guutumaan guutuutti konkolaataan seenuu danda'u dhaabbanni arma duras cufaa ture. Yeroo ammaa kana guutumaan guutuutti waan cufeef homaa qabeenyi keessa jiru akkuma nyaatametti jira. Waan osoo ba'eef waan nama tajaajilus miti. Tarii dhuguma lagni irratti waan hedduma qulqulleessuu hoo ta'e malee qabeenya guutumaan guutuutti kan balleesse nu harka. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasan isinitti hima. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darban keessatti lubbuun namoota 24 COVID-19 darbe. Itoophiyaatti sa'aatii 24 keessatti lubbuun namoota 24 wayita darbuu 1,303 haaraa vaayirasichaan qabamanii jiru. Waliigalatti lakkoofsi namoota du'anii 880 wayita qaqqabu namoonni vaayirasichaan qabaman ammoo 56,500 caalee jira. Afrikaan marsaa jalqabaan dawaa talaallii COVID-19 doozii miliyoona 220 caalu argachuuf jirti jedhe dhaabbati fayyaa addunyaa. Dawaa marsaa duraan argamu kanaan hojjettoonni fayyaa fi namoonni vaayirasichaaf daran saaxilamoo ta'an dursa argatu jedhe dhaabbatichi. Itoophiyaan bu'aa qorannoo COVID-19 ergaa gabaabaan himuu eegalte. Namoonni qoratamanii sa'aatii 3 keessatti karaa ergaa gabaabaa 8335 bu'aa qorannoo isaanii argatu jedhe Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Naamibiyaan saroota koronaa vaayirasii
cuufanii adda baasan leenjiste. Yuunivarsiitiin Naamiibiyaa damee barnoota beeladootaa saroota kana buufata xiyyaaraa fi naannoo daangaatti bobbaasuuf karoorsuu qondaalli yuunivarsiitichaa himan. Kuusaan odeeffannoo intarneetii onlaayin garee Islaamic State jechuun of waamu qorattootaan argamuu ibsame. Qorattoonni dhaabbata qorannoo Institute of Strategic Dialogue akka jedhanitti kuusaan odeeffannoo IS jedhame kun qabiyyee adda addaa 90,000 ta'uu qaba. Odeessi gaggabaaboon kanuma. Odeessa keenya itti aanutti ceenee jirra. Waldaan abukaattota idil addunyaa hawaasa Oromoo biyya Neezerlaand waliin ta'uun aangawoota mootummaa olaanoo Itoophiyaa mana murtii yakkaa idil addunyaatti himatan. Hawaasa Oromoo magaalittii har'a magaala Zaheegitti hiriira ba'anii turan. Iyyannoo isaanis imeeliin dhaabbatichaaf galchuu hawaasa kana ka qindeessan obbo Gizaachoo Sobboksaa BBC'tti himaniiru. Yakki ittiin himatan maali jennee dura gaafanne. Waliigalatti yakka gosa sadiitiin himanne. Gosti sadan keessaa inni dura crimes against humanity yookaan yakka dhala namaa irratti raawwatu kan jedhu kana. Kan lammataa yakka waraanaati. Bakkee riphee lolaan jirutti uummata naannoo sanaa irratti yakka waraanaatu raawwatamaa jira. Yakkoota kanas tokko lama jennee aga qabxii 3-4tti ragaadhaan deeggarree galchinee jirra. Kan sadaffaa yakka boordarii Itoophiyaa ala mootummaa aangawoonni mootummaa Itoophiyaa fudhatan. Qaamni isin himattan kun eenyu fa'aadha? Ammatti ragaalee keenya baasnee saaxiluudhaaf qophii miti. Garuu kan sagaleen viidiyoon yeroo isaan yakka uummata keenya irratti ajajan yakka dhala namaa fi yakka waraanaa uummata keenya irratti ajajan nurka ga'e muummicha ministeera Abiyyi Ahmed dhimma nageenya biyyattii kan hogganu obbo Dammallaash Gabra Mikaa'el nama akkas jedhamu fi aangawoota biroo gurguddoo dabalataa jechuudha. Aangawoota makalaakaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa hogganan dabalatee. Ayyeeb Itoophiyaa keessatti ofii haalli amma jiru aangawoota mootummaa olaanoo kana gosoota yakkaa sadan kanaanii himachuudhaaf ragaan gahaan jira. Fakkeenyaaf yakki waraanaa Itoophiyaa keessatti raawwachuusaa nu qofa otoo hin ta'in Amnesty International, Human Rights Watch bakka riphee lolaan jiru Wallaggatti Gujiitti yakkoonni akkasii raawwachuu isaanii dhaabbattoonni gurguddoon addunyaallee waan arganii. Uummanni keenya immoo guyyaa guyyaatti dararaan ajjeechaan qe'ee irraa buqqisuun uummata miliyoona 1.9 egaa biyya aangootti dhufe qe'ee isaarraa buqqa'e. Kun mataa isaatiin walitti da'ame yakka mana murtii addunyaatti aangawaa tokko himachiisuu danda'u, nam bulchaa yakkoota kana keessatti qooda fudhate himachiisuu danda'u practically waan raawwatamee jiruu fi amanuu qofa otoo hin ta'in dhugaan lafa jiru kana waan deeggaruuf jechaadha gara kanatti kan deemu. Manni murtee kun jurisdictionii qaba. Jurisdictioniin isaa warra Room Istaatu mallatteessanii. Haa ta'u malee warra jurisdictionii isaanii ala ta'es karaan itti ilaalan ni jira. Tokko yoo yakkoonni kun naannoo ollaa biyyoota ollaa jurisdictionii sana keessa jiru keessattis harka dheereffatee ni raawwata yoo ta'e tokko karaa saraan ni ilaalu. Kan lammataa ammoo yakkoonni Room Istaatu keessatti dalagaman warra mallatteessee warra waan kana raatifaay godhes haa ta'u biyya raatifaay hin goone keessattis yoo raawwate yakkoonni kun yakka Room Istaatu keessatti listed ta'an yoo ta'e ilaaluuf mirga ni qabaatu jechuudha. Filannoo naannoo Tigraayitti gaggeeffamuuf jiru dhaabsisuuf manni maree federeeshiniitiin murteen darbuu akka labsii waraanaatti akka ilaalu koreen hojii raawwachiiftuu mootummaa naannoo Tigraay ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsi kun kabahee manni maree federeeshinii Itoophiyaa guyyoota dura sanbata boruu kora ariifachiisaa waamuu isaatiin walqabateeti. Firaa'ol Balaay dabalata qabdi. Manni maree federeeshinii waamicha miseensota isaatiif dabarseen bara paarlaamaa 5ffaa waggaa 5ffaa kora ariifachiisaa akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 30/2012 akka gaggeeffatu beeksisuun alatti dhimma maalirratti akka mariin taasifamu ibsuu baatus koreen hojii raawwachiiftuu Tigraay filannoo naannichatti gaggeeffamu ilaalchisee murtee kennamu kamiyyuu akka hin fudhanne dursee beeksiseera. Ibsi hojii koree raawwachiiftuu naannichaa korri ariifachiisaa manni maree federeeshinii waame kan hin baramnee fi ajandaan isaa maal akka ta'e kan hin beekamne jechuun eerullee murteewwan filannoo naannoo Tigraayitti
gaggeeffamu kan ilaallatu akka darbuu danda'u yaada kenneen akeekeera. Ibsi koree hojii raawwachiiftuu kun akka jedhutti filannicha dhaabsisuudhaaf yookaan gufachiisuudhaaf murteewwan manni maree federeeshinii fudhatu kamiyyuu akka waraana labsuutti ilaalamaa jechuutti dabaluun rakkoo sababa kanaan uumamuuf kan itti gaafatamu mana maree federeeshinii ministeera muummichaa ta'uun isaa beekamuu qaba jedheera. Kanaaf murteen filannicha dhaabsisuuf darbu fudhatama akka hin qabne ibsuun uummatichi qaama isa bulchu sagaleen akka filatu jajjabeeffamuu qaba malee adeemsa kana dhaabsisuuf yaaliin taasifamu farra dimookiraasii ta'uu isaa himeera. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu abuut kan ta'an obbo Asmallaash Waldasillaasee bilbilaan argannee yaa'iin mana maree federeeshinii maaliif filannootti jirtaniif isin yaaddessee jedhamanii gaafatamanii akkas jedhan. Wanti nu yaaddeessu waan jiruuf osoo hin taane hojimaatni akkasii hin baramne. Miseensonni mana maree ajandaa irratti mari'atan osoo hin beekin hin deeman. Ajandaa hin beekne irratti hirmaachuuf maaliif deemte? Dhimmi guddaan gareen Abiyyi Ahmad waltajjichatti fayyadamaa jira malee falmiin dimookiraatawaa kan irratti adeemsifamu miti. Kanaaf maaliif hirmaannaadha kan jedhan. Hoogganaan hariiroo hawaasaa mana maree federeeshinii Itoophiyaa obbo Kaasaawwan Baqqalaa yaa'ii mana marichaa irratti ajandaa himuun dirqama miti jedhanii yaa'iin ariifachiisaa yoo waamamus kun kan jalqabaa akka hin taane himan. Miseensonni mana marichaa kan naannoo Tigraay bakka bu'an 8 ammoo sababa dhimmi marii hin ibsamneef yaa'ii kanarratti akka hin hirmaanne ibsanii jiru. Yaa'iin mana maree kanaa kan guyyaa maalirratti akka xiyyeeffattu ifatti beekamuu baatus dhimma filannoo naannoo Tigraay ta'a jedhamee yaadama. Ofii manni maree kun filannoo Tigraay kana dhaabsisuu danda'a jennee kan gaafanne Neezerlaanditti gorsaan bulchiinsaa fi dimookiraasii Dr. Adam Kaasee kana jedhu. ከስልጣን አንጻር ከሆነ ሊል የሚችለው አangoo isaatiin wanni gochuu danda'u inni guddaan mootummaan federaalaa humna waraanaan gidduu akka galu ajajuudha. Kana achi garuu gama baajataan adabuu yookaan ammoo aangawoota naannichaa irratti qoqqobbii fi tarkaanfii adda addaa kaahuuf ajajuu danda'a. Garuu tilmaama malee maal akka ajaju hin beeknu. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad TPLF hanga injifatetti rakkoo hin qabnu jedhanii turan. Haala amma jiruunis waraanaan gidduu galanii waan dhaabsisan natti hin fakkaatu. የጦር ጣልቃ ይገባል የሚል እምነት የለኝም። Kanaan dura naannoon Tigraay naannolee biyyattii keessa jiran biroon alatti qofaatti filannoo gaggeessuuf murteessuu hordofee manni maree federeeshinii murteen kun seeraan ala ta'uu ibsuun naannichi sochii filannoo gaggeessuu akka dhaabu akeekkachiisee ture. Dhaggeeffattoota dhumarrattis eembasiiwwan Itoophiyaa biyyoota Awurooppaatti ugguramu laalchisee waan ambaasaadder Diinaa Muftii jedhan kuno. የኤምባሲዎችን ደህንነት itti gaafatamummaan eembaasiiwwan kana eeguu kan biyya keessummeessite sanaati. Haaluma kanaan ambaasaadarota biyyoota rakkoon mudate keessa jiran waliin waliigalleerra. Dirree siyaasaa mootummaan biyyattiitti bal'iseen lammiilee keenya biyya alaa dabalatee namni hunduu mirga hiriira mormii ba'uu fi of ibsuu qaba. Haa ta'u malee nageenya eembaasiiwwanii fi dippiloomaatota yaaddoorra buusuun yakkadha. Amala dimookiraasii miti. የዲሞክራሲ መብት መገለጫ አይደለም። dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine